Duuroo baay'eedhama. Itti gaafatamaa siyaasaa fi ijaarsa dandeettii waajjira paartii damee bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiiti. Guyyaa har'aa akka bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti ispoortii hundaa yookiin maasii ispoortii dargaggootaa fi dubartootaan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, kaayoon isaa guddaan ispoortiin nagayaa fi ispoortiin fayyaa fi ispoortiin jaalalaa fi bu'uuruma saniin akka bulchiinsa magaalaatti fayyaa dargaggoota keenyaatiif, fayyaa dubartoota keenyaatiif akkasumas walitti dhufeenyaaf hariiroo hawaasummaa cimsuudhaa fi guyyaa har'aa qindeessummaa gurmuu dubartii bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii fi waajjira gurmaa'insaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii wajjin ta'uudhaan asitti gaggeessaa jirra. Kanaaf akka ergaatti dargaggoota keenyaaf kan qabnu umuriin dargaggummaa kun umurii egeree keenya boruutiif murteessaa ta'e waan ta'eef dargaggoonni keenya yeroo isaanii sirnaan itti fayyadamuu qabu. Yeroo isaanii hojii boruuf isaanii ta'u hojjechuu qabu. Akkasumas nageenya isaanii irratti ga'ee isaanii ba'uutu irra jira. Naamusaan dargaggoonni keenya iddoowwan hin barbaachifne ooluu irra iddoo gaarii ta'e iddoo akkasumas naamusa qabu kan araada garaagaraatiin walitti tuqqii hin qabne jiraachuu qaba waan ta'eef kanaaf dargaggoonni keenya bu'uura kana fudhataniiti akka boruu isaaniitiif har'a dhaabatanii yaadanii ergaa dabarsuu barbaadaa jechuudha. Kaayyoon maasii ispoortii guyyaa har'aa akka bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti kan qophaa'e dargaggootaa fi dubartoota keenya giddu galeeffate nageenyaa fi misooma akkasumas jaalala isaan gidduutti cimsuudhaaf kaayyoon isaa inni guddaan jaalala cimsuudhaaf fayyaa isaaniitiif jaalala guddinaa fi kanaaf kaayyoon guddaan ispoortii kanaa itti barbaada. Akkasumas filannoo bara 2018 sababeeffachuudhaan sosochii guddaa taasisaa jirra. Hojiilee garaagaraa taasisaa jirra. Hojiilee gurguddaa taasisaa jiru keessaa inni tokko maasii ispoortii kana. Maasii ispoortii kanaan sosochii guddaa taasisnee fayyummaa qaamaa isaanii akka eeggatanii fi wal jaalalli jidduu isaaniitti akka cimu taasisuuf. Maqaan koo Heelan Haayiluu jedhama. Itti gaafatamtuu dhimma gurmaa'insa uummata magaalaa Nageellee Arsiiti. Sagantaan maasii ispoortii guyyaa har'aa qindoomina waajjira dhimmoota gurmaa'insa uummataa fi gurmii dargaggoo fi gurmii dubartiitiin wal qabatee kan qophaa'e. Kaayyoon isaa dargaggeessaa fi dubartoonni hunduu adda durummaan misooma dinagdee fi siyaasa irratti akka hirmaatanii kakkaa'umsaa fi sosochii uumuudha. Kanaaf haadha sagantaan karaa milkaa'aa ta'eetiin gaggeeffamee ooleera jechuudha.
Maqaan kiyyaa Jamaal Hajji Wayyoo leenjisaa warri Tikaandoo Daanii Sadaffaati. Akkasuma guyyaa har'aa guyyaa maas ispoortii irratti wal geenyee jirra. Hunda keenya warra hojjettoota hawaasa manguddoo hirmaachisnee maas ispoortii jechuun jabeenya qaba. Waan faayidaa ispoortii isinitti himuun barbaachisu hundi keenya iyyuu ni beekna. Beekumsa qofa osoo hin taane irratti hirmaannee akka hojjennu osoo waliin hojjennee isin jedha. Nuti mana ispoortiitti guyyaa guyyaan leenjuu dandeenya. Isinis warri teessanii daawwataa jirtan warri alaada garaagaraa keessa jirtan ispoortii keessatti akka hirmaannu. Ispoortiin jaalalaa, guddina, jabeenya, fayyaadha. Hundi caalaa fayyaa hundi caalu hin jiru. Ispoortiin adda durummaa fayyaadha. Kanaaf daa'imman waggaa 3 irraa eegalee hanga manguddoo waggaa 70tti hojjechuun ni danda'ama. Kanaafuu hundi keenya akka hirmaannu isin affeerree jirra. Hundinuu ispoortii hojjechuu qaban jajjabaachuu qaban jedha. Daa'immanis ta'ee nama gurguddaas hirmaachuu qabanii ispoortii baay'ee gaariidha. Jabeenya qaamaatiif fayyaa kennaaf dubartoota jajjabeessu dubartii waan hundarrattuu cimtuu ta'u ispoortii hojjechuu qabdi jedha kanuma isaanii.